Ani Ibsaa Gammachuun jedha. Namoota nan beekneef chaanaalii kanaaf haaraa taatan jechaadha. Har'a egaa akkuma baafata isaarraatii ilaalaa jirtanii akkaawuntii yookaan immoo keessatti istoor kan godhannu maallaqa garaagaraa kan keessatti istoor godhannu peepaalii wajjin wal fakkaatu yookaan immoo isarraatii kan adda ta'e har'a isaa qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Akkamitti itti fayyadamna? PayPal irra maaltu adda isa taasisa? PayPal caalaa faayidaan isaa maal isa jedhamu? Akkamittiinis banama? Akkamitti fayyadamna? Isaa wal wajjin ilaalla jechuudha. Innis Trust Wallet jechaadha. Egaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gootanii akka maatii keenya taatan gamanumaan isinan gaafadha. Akkasumallee amma dhuma viidiyoo kanatti yoo nu wajjin taatan dhimma Trust Wallet beekumsa isaa guutummaa guutuutti waan qabaattaniif amma dhumaatti nu wajjin tura. Jalqaba irratti egaa appilikeeshiniin kun yookaan immoo Trust Walletiin kun appilikeeshinii mataa isaa qaba. Appilikeeshiniin kun egaa heeyyamamaadha Play Store irratti ifa baheera jechuudha. Play Store irraati Trust gaafa jennu kun Trust Crypto and Bitcoin Wallet han jettu jirti. Isheerratti kilik gaafa goonu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Ani nan buufadheeraati haala kanaan naaf fida jechuudha. Sanaati achi isin immoo install jettanii haala kanaan erga install isinii ta'e booddee hin banattu saniin booddee open jennee seenna jechuudha. Ani duruma ijaan qabuu fi kana naaf fide haaraanii akkamitti akka banamu wal faana ilaallaa jechuudha. Jalqabumaan gaafa banattanii haala akkasii isinii fidaa jechuudha. Dhimma raafraafiisaa dhimma Trust Walletiin maal isa jedhu fi akkamii haalli amansiisaa isaa isa jedhu haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Dhimmoota isaa tokko tokko jechuudha. Sanaati achi create a new wallet jennaa jechuudha. Saniin booddee haala kana fakkaatuun nuu fidaa saniin booddee warreen kana baakaappoota warreen kana sadan isaanii right click gochuu qabna jechuudha. Saniin booddee warreen kana nuu fidaa jechuudha. Your secret phrase jettu argitu irra keessaati. Isa gajjallaa immooti dhimma dhuunfaadha yookaan immoo kan dhuunfaadha waan ta'eef agarsiifamuu hin qabu jechuudha. Isaan koppii godhadhee qabadhaa jechuudha. Maaliif yoo fakkeenyaaf security yookaan immoo paaswoordii Trust Wallet koo yoo wallaale warreen kana tartiibaan gasheen warreen kana tartiibaan jechoota inni naaf laatu 12 qaba. Jechoota 12 kana tartiibaan yoon gashuu fi daayirektii yookaan akkam paaswaardii koo qayyaradhuu fi heeyyama naa laataa yookaan immoo paaswaardii koo naa laataa jechuudha. Sanaati achi kana koppii godhadhee kan qabadhaa jechuudha. Sanaati achi noottii irratti yookaan immoo bakka tokkotti barreeffannaa jechuudha. Sanaati achi isa amma koppii goone verify gochuu fi irra deebaati barreessaa jedha. Sanaati achi nootii jalatti yookaan immoo eddee tokkotti wanta ammaa kana pestii godhee tanan sanaati achi tartiibaan nan barreessa jechuudha. Bakkee amma argaa jirtan kana verify secret phrase bakkee jedhu kanarratti bakkee duwwaa ta'e kanarratti jechuudha. Warreen kana filadheen warreen kana isa sila tartiibaan naa kaa'ee isa koppii godheen sanaati achi kana akka sila tartiibaan naa kaa'etti tartiibaan kaafee jechuudha. Sanaati achi wanta bakka duwwaa isa silaa irratti bakkee gurraacha'ee kana yookaan immoo daalacha'ee kana jechuudha. Achi irratti tartiibaan ergan kaayee booddee sanaati achi bakkee dhumaa kanarratti danan jedhaafi jechuudha. Erga dan jedhee booddee haala kana your wallet was successfully created naan jedha. Sanaati achi danan jedha jechuudha. Egaa fuulli Trust Wallet gaafa banamu jechuudha. Gaafa akkaawuntii isaa create godhannu kana fakkaata jechuudha. Egaa jalqabaatii kaasnee wal wajjin ilaalla. Bakki kanatti kan argaa jirtani mallattoon icon yookaan immoo mallattoon bilbilaa kuni jechuudha.
Notifikashinoota garaagaraa karaa Trust Wallet kanneen nu quunnaman karaa itti argannudha jechuudha. Gaafa maallaqni tokko tokko galuu fi bahu akkasumallee dhimmoota garaagaraa irratti gaafa Trust Walletiin information tokko tokko gaafa gurra nu buusuu barbaadu bakkee kanarratti nuuf galaa jechuudha. Sanaati achi cuqaasnee notifikashinoota nuu galan as jalaatti argachuu dandeenya jechuudha. Ammatti waan hin jirreef notification will appear here jedha bakkee kanarratti notification isa jedhamudha. Sanaati achi as jalatti arganna jechuudha. Bakkeen kun immoo $00 jedhu immoo maallaqa baalaansii ammayyoonaa irratti hojjennee qabaannu bakkeen irratti barrudha jechuudha. Bakkeen kun immoo wanta qannasanii dabalu wanta ijiitti fakkaattu kana isheen qabdu kun immoo biitkooyinii garaagaraa jechuun kiriptoo kaareensii garaagaraa itti ida'achuufidha jechuudha. Kiriptoo kaareensii hedduminaan qaba wanti kun nuuf affeera jechuudha. Onlaayin bizinesii kamii irrattiyyuu jechuudha biitkooyiniin yookaan immoo kiriptoo kaareensii onlaayin bizinesiin kamiyyuu kan nu affeeru yookaan immoo kan ittiin hojjetamu hundumaa accept godha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota barbaadan as jalaatii qaba. Biitkooyin kaash ishee jettu kana dabalachuun barbaadanii Tron TRX jettu kanas dabalachuun barbaada. Sanaati achi sarchi godhees dabalachuun barbaada USDT. Sanaati achi akkuma argaa jirtani warra kan lamaanis dabalachuun barbaada. Saniin booddee dhufanii bakkee dura silaa jalatti dhufanii nuuf galmaadhu jechuudha. Kunooti tiroonii akkuma argaa jirtanii biitkooyin kaashiinis dhufanii nuuf galmaaniiru jechuudha. Jala irratti wanta kana kan argitanii $305.99 warreen jedhamanii kuni ismaart cheeniin tokko doolaara hammam akka ta'e kan nutti agarsiisan jechuudha. Tirooniin tokkoon ishee meeqa akka isaan tatta'an tokko tokkoon isaanii meeqa akka ta'an kan nutti agarsiisanii jechuudha. Sanaati booddee immoo bakkee kanarraa send receive buy swap kan jedhaman jiru isaaniinis tokko tokkoon ilaalla. Sendii kanarratti gaafa maallaqaa erguu barbaannu kan itti fayyadamnudha jechuudha. Otoo maallaqa qabaannee wanta tokko kiriptoo kaarensiis ta'e wanta tokko tokko kan itti erginu jechuudha. Amma kanatti fayyadamnu kana. Risiivii kana immoo gaafa maallaqa onlaayinii irratti hojjenne tokko gaafa fudhachuu barbaannu jechuudha. Gaafa nu kaffaluu barbaadanii liinkii keessanii attaachii nu godhaa. Kan liinkii biitkooyinii keessanii liinkii teezarii USDT keessanii attaachii nu godhaa gaafa jedhan fakkeenya biitkooyinii keessanii attaachii nu godhaa gaafa isaan jedhanii biitkooyinii jala gallee liinkii keenya koppii godhanna jechuudha. Siiti koppii godhanne liinkii nuti koppii goonu akkaawuntii keenya kan itti adda baasu kooddii mataasaa danda'edha jechuudha. Sanaati achi kana erginaa fi sanaan booddee biitkooyinii keenyaatti akkasiin nu gala jechuudha. Asumarraan egaa akka addiishinaalii kanarratti immoo biitkooyinii nuuf galanii BNB smart chain warreen akkasii wanta nu galanii asirratti nuuf babarraa'u jechuudha. 0 BNB warreen akkas jedhan jalatti nuuf galmaa'u jechuudha. Atu amma BNB nu galee BNB jalatti nuuf galmaa'a jechuudha. Isa gararratti adeemnu. Egammoo gara baay'ee yoo seenne biitkooyinoota garaagaraa Ethereum kiriptoo kaareensii garaagaraa yoo bitachuu barbaanne as jalaati irratti kilik goone sanaati achi bitachuu dandeenya jechuudha. Iswaappiin immoo biitkooyiniitiin onlaayin bizinees piroodaaktii isaanii kan nuunsaan ergani sana gaafa kan barbaanne tokkotti gaafa exchange goonu jechuudha. Fakkeenyaaf USDTtti exchange gochuu barbaanna taanaanii USDT keenya filanna jechaadha. Amma dhimma neetworkiif ta'ee xinnoo biizii ta'a. Sanaati achi hin barbaanna. Sanaati achi BNB irraatii gara USDTtti gaaf qayyaruu barbaannu BNB hamma kanaa jennee lakkoofsa barbaanne barreessinaaf sanaati achi hamma kanaadha jedhee qofiisaa nuuf kaa'a jechuudha. As kanatti UGate jedhee nuuf gaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf BNB 12 USDT 5,451
odhaa isa jedhamu nutti agarsiisa. Sanaatii achi iswaap jennee jijjiirsifachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jijjiirsifachuu dandeenya jechuudha. Egaa biitikoinii kanneen ittiin argannu Trust Wallet kan jedhamu kana fakkaataa jechuudha. Ergammoota torban dhufummoota akkamitti kanarraatii withdraw godhachuu dandeenya isa jedhamu maallaqa itti gashnee wal wajjin ilaalla jechuudha. Egaa yoo dhimmoota tokko immoo qofiima keessaniyyuu sarchi gochuu dandeessu. Dhimma Trust Wallet kana sirriitti adda baafachuu dandeessu. Irra caalaa kan inni PayPal caalaa nu fayyada kan jedhameef PayPal irratti USDT fi yookaan immoo doolaaraa fi paawundii qofa nuuf eeyyama jechuudha. PayPaliin wanta isaatiin ergamu qofa nuuf galuu danda'a jechuudha. Trust Walletiin kun immoo kiriptoo kaarensi onlaayin biizinesii kam irrattiyyuu hojjetaman hundumaa accept godha jechuudha. Fiicharii yookaan immoo bu'aa inni nuuf qabate karaa dudduuba dhufeeru jechuudha. Kanadha jechuudha. Torban dhufu immoo akkamitti akka withdraw goonu ammas irra deebiidhaan isinitti hima jechuudha. Maallaqa keessatti buufannee wal wajjin ilaalla jechuudha. Hamma torban dhuftuutti nagaan naaf turaa jedha. Galatoomaa ammas irra deebiin galatooma.